Abu Mus'ab. أول تفضلوا 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 أستاذ ايه أحمد. باي تبي نشوفين فيديو نشوفين اكسوات في الجانا قطة اكسوات دي Ammal ساتيما dagadhee jedha fincaantu na qabe. Sheeka koo ana biraan sochoosin asuma haa ta'u anuma bira bakka biraallee hin dabarsina. Ni qorra. Sheeka akkamitti ani si cinaa kaa'ee si qorra rabbiin jedhame xiqqoo mallee maal. Bari isinii hin galle malee isinii kana hin galle malee ani jedhe girgiran laallee dubbadhe jaartiin girgiraa fiddiif hin jenne ani haasawa kiyya keessatti. Mirindaaf sabanaappi saneentu dhugeeshee. Sabanaappi intalatti irraa ariite fuute dhugaattaa naman. Hagarraa jira siraayitiin xaarmuziin sun hagarraa jira xaarmuziin takkitti ma goobbatti bu'een ijji gamaa gamana na laaluu jammartee dubartii achii buttuu jammartee kafoo qirraa hin butaa kalafa deemtuun butaa magaalaan tabaddetti dhufee magaalaan akka duraanii sanii miti kun kuntaan deemaa kun surreen deemaa akka feeteedha. Sigalamo singalommat aadaa tiyyaa karatti ottu dhufe warra jalaa fi aadaa tiyyaan beekuan itti soddoomuu ka barbaadu arsii wallahi arsii soddoomuu barbaadu kana Yara arsiillee dhuftan koottaa gabbara malee isinii kenninaa jedha. Asuma foolollee deebisa keessaa wal dubbifna. jechuun maal asirraa shubbisuun maal isinii godha sheeni sun ilma malee deeme jechuun maal isinii godha Sheekha bartana isinumaa fi Hussein Gammaa uni beeytani. maaltu jiras maraatiilee nuwatti. Ijoolleen nu biyya Arabaa keessa jirru kana baay'ee nu bohaarsitanii wallahi walitti erginee akkaan kolfinee akkaan bohaarree jirra. Hin sobu malee wallahi keessattuu nu shamarraanii akkaan bohaarree jirra jechuudha. Iftu gaafadhu. Okay, ani maal gaafachuu barbaade ustaaza duraan dursee baga gara mana ustaaza keenyatti dhuftanii galatooma baay'ee sin kabanya baay'ee sin jaalanna fayyaa nu argadha umrii nu dheeradha asuma foolollee deebisa keessaa wal dubbifna. Baadiyyaa bahee baadiyyaa jira baraadha. Yaa gaafiin kiyyamaa seetan mee gizee biddilibsii hawwaa fi aadamtu uffata jetta warri qabuun warri dakaatuun uffata hawwaa fi aadam jetta biddilibsii arsiin kun biddilibsii baay'ee fedhaa jettani abjuun natti dhufaa jettani isa lammaffaa ammoo shamarran akkamii feetanii ta'a akkamii fuudhuu feetarree amma silaa hin barbaadu ta bira jettani. Iftu gaafadhu. Okay, ani maal gaafachuu barbaade ustaaza duraan dursee baga gara mana ustaaza keenyatti dhuftanii galatooma baay'ee sin kabanya baay'ee sin jaalanna fayyaa nu argadha umrii nu dheeradha asuma foolollee deebisa keessaa wal dubbifna. Baadiyyaa bahee baadiyyaa jira baraadha baadiyyaa qorraa miti biddilibsii argitanii. Amma ani maal sin gaafachuu barbaade beektaa galatooma wallahi nu bohaarsitanii jirtanii hedduu isinitti bohaarra garuu an viidiyoo keessanii hojjedhee hin beeku garuu isinitti bohaara jechuudha. Amma gaafiin kiyya maa seetan mee gizee biddilibsii hawwaa fi aadamtu uffata jetta warri qabuun warri dakaatuun uffata hawwaa fi aadam jetta biddilibsii arsiin kun biddilibsii baay'ee fedhaa jettani abjuun natti dhufaa jettani. Isa lammaffaa ammoo shamarran akkamii feetanii ta'a akkamii fuudhuu feetarree amma silaa hin barbaadu ta bira jettani. Sheekariyaadoo obsaa isin naqa. Haalli tokko haalli ani itti haasa'u barumsa isinii kennaa namoonni warri ala jiran kun namni achi ka sammuun isaa jeeqamu jira warri biyya garaagaraa jiru kana dubartii sammuu jeeqamaa. Namni waa hedduun sammuu namaa ni jeeqamti. Mee takka sheekaa roobee kana sheekaa roobee haasa'u isaa keessa wanni haa jedhu haa bohaarsu jedheeti malee birdilibsiin keessan manaa battii miti ani manaa bayyuu eegaa arguu dhiise waggaa 11 gaya. Manaa battuu wayii nan dhufu hin jiru. Iftu si deebi'am.
ulfaadha Wanni jedhee isin bashannansiisuuf isin itti haa bohaartanii isin isin itti haa bohaartanii fi bashannansiisuufi akkanuma malee wanni biraa. saniif hin jenne jedhan. Asiin takkatti tana dhiifama naa godhani barbaada. Ta'itti aantu ammoo jecha namni isiniin jedhe laaltanii barnoota keessan nurraan dhaabina barnoota keessanillee itti nuufufaa. Gara arsiillee yoo dhuftan koottaa gabbara malee isinii kenninaa jedhaan. Asumatti dhaabbatinillee amma ustaaza hin dhageettu amma Dhaga'ee jira. isin Dhaga'ee jira. laala Awwalan mucattiin awwala isin biraa baate dhaga'ee bar mucayyoo dhaga'ee jecha mucayyoo dhaga'ee tareefuu faransarraa jecha mucayyoo dhaga'ee jira. tuna ameerikarraa iftuun Caqasaa nama baasaa caqasaa. Nama tokko nama nu baddalee jiraasan gadi qabdanii qaxxaatanii birrii. Gaafattan barbaadan sheekaa kiyya inni maali jennaan isin irraa haa barattanii jettaniiti gara sallaaltan malee garri kun nurraan deemu anaaf isin irraan deemu. Tanarratti viidiyoo takka xiqqoo isiin hojjedha. Kanaan gamatti rabbiin ilmi isin haa dabaluu jabaadha. Barakallahu fiikum Ustaaz Abu Mus'ab sayyidummaa isinii dhiiseedha. Nagaa jedha. Sareelee naan sareen dhagawan. An sareen dhagawan. Ustaaz Umar Al-Faaruq hayyakumullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولي أتكاتك الله يولئكم بجنة النعيم ولي أتكاتك ولي أكم جريت يا قبضني شيخ كيني فيا. أهلا وسهلا يا عمر وكم نجابة. حياكم الله. يا درتو لكم هامي. نجاة لا تربي كميسن. الحمد لله رب العالمين. كم. نجاة لا تربي الحمد لله كجاري ده. إجولتنا حواسك الديني هو بتشيسون باقي هنكتار. نمد ركوب سيدا أو أقول أنجلو موضوع قبتيتي. أكس نعم. موضوع الرب مكان خلاص نموت الراد أبو الرأس الرت في الناس وما يكنون ولي موسى برون ولي في أبس ولي في كاهن أمانة نرتعته والسلام عليكم ورحمة الله. جزاكم الله. وعليكم السلام ورحمة الله. ويا شيكا اسنين باي بدين إنسان علمي رافور أن شيخ جمال كوبايو سويتا كتابك أراسي سني بك شمرني جيان أك إساني كان أقول أتلالا أتوبت أولكاني قد دبيان قبلين كان فهمتو Sheikh Jamal Kubbayi waan jedhan. Ani achitti darasaa mutaalaa darasaan tuni kitaaba yoosuu waan nuun jedhan isin kitaaba sheeka kana bira qaraatanii Sheikh Abdullatiifin biratti waliilleen qabdanii hin keettaniimi jedhan. Wallaahi ani jedhan zamana keenna sanitti kitaaban qabu. Sa'aa ja'a kitaaba darasoonni haa qaraatu eega jarri garraftee kitaaba san fudhannee nama sadii nuti boolloo wayii qonnee achi keessa gabbuunee kitaaba san qaraanee wallaahi waggaa torbaa irrimni nan dhufne jaan Sheikh Jamal Kubbayi waggaa torbaa gaafa ammoo jaartiina fuudhan kana yaa rabbi irriba na deebisii jedhee kadhadheedha yaa rabbi fakazaalika an uf kaasuufii miti uf dabarsuufii miti ijji tungise baay'ee akkana godha wayita daawwaa kitaaba irraa gadi hin taa'u hin jaaladhu. Sa'a jaarra falkan hin fattash sani namni akka itti ilmii fuudhuun beeku namni beeytanii akkanumaan ashoofee maal jedha mucaan reefuu seenu sun hin beeku ani ustaadni sun baay'ee naa ta'anii jiranii haasawa bareeda haasayanii haasawa bareeda maaliif jennaan mucaan xiqqaa malee sammuun guddaadha godha ustaad Ahmadi bareedaadha nama gaarii wallahi maaliif jennaan namni ilmii qabu ufii wal qabata. Martuu boota ofiitiin tolti. Ani har'a ol kakkale yoo jedhe yoo hin beekin mooyaa kiyyaa miti yookaan mana kana mara gubee ufiyyuuf dabarsa. Anayyuu xiqqoo baay'ee na dhagahame. Kooyaa mee asee seenan yoo seename namoota ami. Tuute irraan deebiin. Kooyaa amma nama dubbatu abduu kuma yaa dhufu kooyaa. Isaa kaayoo kana beeku. Ganaan hin caqacaqina. Dubartii nama akka barbaadu ammuma isinitti bakka. Wanna eenyu caala. Fuudha eegaan too immoo maal isinii godha booyuun u'uu jechuun maal asirraa shubbisuun maal isinii godha sheeni sun ilma malee deeme jechuun maal isinii godha kamaalee boo'ee ilma malee deeme
sheetichi kun ilma malee deeme jechuun hin nadaamoytan. Lakkaa hin nadaamoytan. Lakkaa. Sheekha bartana isinumaa fi Hussein Gammaa ni beeytani. Yoo isin silaa salaatu wassalaam. Haga afaan bayanii ani kinnoo addangaluu. Sila kanarra baanee jenna. Sabboona. Rasuulli alayhi salaatu wassalaam yaa maashara. Akkamii barbaaddanii naan jennaan waa shan itti hime. Sanqooyaa filannoo boodatti duusaaf. Tole. Dubartii agartanii muraanni isin awwala baataniif illee gaafii kanallee wanni dhiyeeffataniif namoonni hedduu keessa Keenatti keessaan na dubbisi. Maqaa keen barbaada. Qoya ruurruuf intala islam faddali. Maa deebite? FB'dhaan Ani wanni deebi'eefi. Sanyii waaqoo jedha FB'n kiyya. Namoonni keenya ummanni yaani aalimni yookiin sheekni hin jennu yookiin hin jaallatu kan jedhu wayii qubaatti bu'ee jira moo maaliif namni keenya nama qara'ee fi aalimaa kana hin jaallatu jechuutti maaf murteeffatee irratti dalaga. Gafuudhe booda jaartii tiyya jaaladhaan. Asii kaardii itti fitee maalii ta'a lafarra deemaa bulufaa jira maalii jira keessa. Inni galee intala gaarii Abu Musab isintu beeka biyyaa wal beeka social miidiyaaf zeero haarawaa ji'a lamatti ji'a sadiitti riikardii cabse isinitti bahe baga isinitti bahe nama keessan Arsii wayita jedhu important in this country weather conditional is very important akkanatti godhataa isin bira ta'aa jira sii galee basa waan qabuuf jaalala keessa waan qabuuf sii galee keep it up in your mind. Keep it up in your mind. Keep it up in your mind. I know. I can do it. I can do it. Thank you. Dubartiin keessaan dubbisa. Amaaranyaan lee barbaade namni rakkoon qabu. Nama kana hindii wayii ol seenee waa gaafate. Namni qoosaan beeku maal jedha jechuudha. Abshir sheeka wayii ol deegana areeba isaaf aabkiyaa naam jedheen meeraa naam Abdurrahmaan naan jedhe. मेरा नाम अब्दुल लतीफ उमर जडेनी अचिर वली सासे मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ अने अंत लिखना निफल गालो जेनी अचिर वली ना सोइने नन्नी इत्तिफुफा कबले वान कैसे नार की इत्तिफुफा ودور ودني ودا كان يا شيخ انا منازل والله minority right here away tabaratan san majority rule and minority right mirga ke bo kuf dirqama ke bo qabd mirga ke bo wanti kan fakkotaadha jecha keessa muranii waa'ee walitti hidhanii deemuu san ana hawaasa keenya warra Kokoman kan jedha kolbee wallahi fincaayuu ka'e siree gubbatti tokko komantii ilaale sheeyni dubartii ayyamanii afur fuudhaa jala bulaa jedhanii nikaa maleellee jammaramee jira jammaraa jedhe nikaa maleellee. Ustaaza. Koyaaga tokko maal jedha. Osoo keessaa keessa seenin dura akkaataa wayita san itti jettanitti jedhamee kalimaa san jedha. Ani waan hin jedhe ummanni isin jedhean diin keenna kun wanni kana seenaa nabii irra wanni isinii himan maaltu jira seenaa sahabaa irra wanni isinitti himan maaltu jira seenaa nabii osoo dhageessan antum min wen naqaltum intala nu fuudha afur muruu akka rakkataalleen jala buluu min wen naqaltum antum shee arabuu jedhanii duraan xiqqaa ta'ee gabatti anshee arabu macaqasuu gabaadha qaba gabaadoo saatana roobee gabaadoo saatana xiqqaa ta'ee shee arabuu jedhanii uummanni achitti wal ga'ee maanguddoo marti imimmaan boottitu gama'ee kamalee garii kaata shaara garii kaata shuuma bilaashuma taara malee jedhee maal jedha mee birrii lama kennaa jedha bara akka jedheetu beebi namni birrii lama itti dabaltan jedha imimmaan gara booyaa. Dubartiin gabaa dhufte marcallichi sun jedhee achirra kaasa. Nama biyya salaachisaa hogguun salaachisu kana kam akka kiyyaatu saffaa duraa kana
imataa awwaytii maraa imaamumti matana kajeela jalaa butu. Sheetichi illee itti naqqa'e akka inni imaamumtii tanaaf fiigu beekee walitti beekte. Gaafa tokko sheetichi immaan imaamaa kun alatti itti qaaman isaa istinjaa ba'aa jiru. Akkasuma dhiisee fiigaa dhufee minbara keessa istawuu jee bara boogalli. Waan jee dhageette istawuu jee. Biyyiti itti kaate maali tokko ka alatti argen jira ka isaa fincaa'aa ol seen. Sheeka osoo istinjaan baawwanniin go'atiin akkamitti ol seentanii nu salaachiftan jennaan callaa jedhee abboo najisa bishaantu baasa. Kana yoo seene maaltu baasa jeen kana yoo seene. Minbara kana yoo seene maaltu baasaa jeeni bara. Shigalee nuti yoo wal jalatti barcumaan deebisin kun maal wayyaa. Gaafii bareedu gaafatte. Laala amma inni kooflaasni dubbadhaa walii wallaalee wanta akka roobe jedha qayyadaa ka ustaazoo tan itilaa qamararra bu'aa ustaaz roobe yoo tan qayyadaa akkanatti waliin. Ustaada roobe diidaa. Akkamine jedhin gaafa qaanuu feesbuuka saniin bade. Ibsaniif oftuma itti kennuu fi hawaasa itaniif beeka. Laa gaafachulleedha mee roobeen keessa eessa jechuuf gara ustaada mee roobeen keessa eessa katamaa roobeeti ustaada. Awwala dabre awwala seenaa dabarsinee jirra. Laa jechuun qaciinoon immoo roobeen gubbaadha isiniin jechuuf gaafadhe anillee achi ta'uu mala. Sabara masgiida Hamzaa jiraan amma sabara manni keenna Hamzarraa kiiloomeetira takka. Manni keenna Hamzarraa kiiloomeetira takka. Manni keenna Hamzaa masgiida guddaa Hamzarraa kiiloomeetira takka bicha kan itti dhaladhee guddadha. Maashaallah. Rabbi umrii isin haa dheeressu galatooma jiraadha. Aamin. Rayyaan faddali. Rayyaan. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Inshallah. Ahmaka faddali. Geeffadheettan jira ani dubbiin haguugtellee haasee jira isin martuu haasoytanii waan silaa dubbachuu barbaade gola seentanii dubbattanii bareeda wanni an kanarratti illee dabalu hin jiru ani akka baaba nasiyaatti namni dhugaa jettanii an sooshaal miidiyaa kanaaf haarawa isinii cabsee seenee baga seenellee baga isinii cabselleedha haa ta'u namni badii ofii irraa waa barataa dogongora sanirraallee deebi'een je'ee dogongora ofii irraa waa barataa gize baay'ee ammootiniin waa'ee dubartii dubbatuun kunillee faayidaa hin qabu. Yogguun dubbatanillee ani wanniin akkasitti aaree dallanee dubbadhuu fi shar'iin nabiitummaa jijjiiramu. Mee aayata tana zuyyina linnaasi min annisaa'i tana fassara. Isa haasaya bira. Suni akkasumatti numa jirti haa ta'u gini baaba dubartii yoo seenne keessaan baanu Abu Musab. Isin sodaachiftee baraa qabaleen isin sodaachiftee argee jira ruubii qaate isinif buufte. Awwalallee wanni seenee famtiilliin kiyya seenaa saabaa himaati achi keessa sheeka ilmiin isin biran jirti namni gariin akaama sharii gara tokko takka irraa dubbadhaa jennaan eegana waaqiyaa waan jirtu argee jennaan waaqiyaa kana akka malee na jibbisii qabdanillee lammeessotti heeruma kataka qabullee attuma naafuu dura alammeeffatu ummanni kun lola deemee jira. Ummanni kun silaa malayyaa jiraan saahiba keessan isinii fiduu nama isin beeku isinii fiduu nama waliin guddattan. Mee madii isaa numa haasoyna. Faddalu. Akkasii zamana akiraa dubartii 40tu nama tokko jala deema jedhan hadiisni sun akkas jechuun jireenya jaraatiin dhaabata jechuudha. Namni zarii jaarsi irraa dhumatee namni firaa irraa dhumatee jechuu jiruu jaraatiin namni tokko dhaabataan jechuu malee namni ulamaa irraa zinattillee namni hiikee nima jira haa ta'u dubbiin bareenni alqayyim jiruu jaraatiin ka dhaabatu nama tokko jechuu. Maaliif jennaan lolatti dhumata namni zamana akiraa lolatti deemee dubartimatu dhalle jedhan hin dhalle jedhan durba malee dhiirayyuu hin dhaltu jedhan zamana amma achi keessa jirran fakkaate
wallahi haa ta'u kanuma kana mara keessa iyyuu dhabnee akkana taa'uun kun isin yaachisu dubartii karaan deeman marti dubartii akka waan xaxarii akka waan kinoo wanni ashawaa gannaqanii kanatti dubartii argitu kara deemtu maratti kanuma keessa iyyuu dubartii dhabne jechuun ani dhabne illee miti haa ta'u baay'ina keessa hin jirtu xiqqaattee dubartii firee qabdu kee kaaroo beetitti akkaan barbaadutti xiqqaattee dubartii firee qabdu. ta'anallee kabajaa kiyya beetu jettu sanii miti hayoo ammallee tiniin kan ergat hayoon ammallee alga irratti maasaraa naa hidhi jettuu miti gari jiraa baraata maasaraa namaa hidhi jettu dhiiga laatam ta nyaata jala godhanii miti dhiiga laatam ta nyaata wayitaati galtullee sitti gammaddu fuula sitti iftu ta ilma keellee ammallee tiniin sii qabdu tayo ati Shaashamannee yookaan Addis Ababaa adessi qabataa biraa deemtu qofa ofii tiisitee duniyaa teellee tiisit. Kana dhabnee akkanatti teenna waan biraatii miti fuunillee shamarri waan isin sodaatteef kooboo sii bita gilgilii sii bita qunnaa sii bita zamana namni taxawure keessa waancaa sii bita. Akkamitti dubartii addunyaatiin adda ta'ee duubatti mutakallifa ta'ee hafa kun hadaaraa duraan ka Oromooti mana keessatti maxxanfadha hadaaraa amma namni ittiin socho'u barbaada jirti isin sama waan kana sodaataa jirti shamarri wanni isinitti hin heerumneefam. Ani akka kiyyatti qunnaa miti muyni qunnaa itti diran sun mana kiyyan seenu muyni qunnaa itti diran zamana sanaxalee sareen zeebraa eeggattee deemtutti hangindoo manatti harkisa. Ani namaan wal fakkaatan namaan wal fakkaatan jireenyi duraanii taree jira abbaa fi haadha keenyatu hodhe'ee taree jira. Waancaa haa qannafatan waancaan sun mana guutuun qabu jechuun qunnaa kaasuun misaalli an qunnaa jedheef waancaan sun akka baay'an laastis amma saafaan bitan tokko haa ta'u lama haa ta'u saanii sadii haa taatu haa gaggabaabatu jireenya ofii bakka waancaa ittiin bitu san suuqii wayii banatee keessa haa dhaabatu. Suuqii wayii baneetii mana bishaanii isii keessa haa dhaabu. Eeganaa kanatti fixee waancaa kanatti fixee eeganaa isii taa'ee laala. Dhiitee baasa dhiitee manaa baasa kanaa bara. Ka waancaa bitan kana ammoo 100 fi 200 wayii baasan. Eeganaa isiin jireenya walii oofachuun hedduu waan jedhutu ani gilgilii sii bita kan jedhellee zamana kana keessatti namni taxawwume kana keessatti namni gilgilii manatti oofu hin jiru. Siigalee an akka kiyyatti akkuma reefuu siin jedhe gilgilii muka gilgilii ittiin biran mana kiyya keessatti hin argu. Maaliif waan bareedan jiraachuu bareeda waan bareeda waan xiqqoollee ta'u. Wama bareeda mana keessa bibbitatanii waan nama ollaan kadhan saan irraa waan xiqqoo disti irraa waan xiqqoo mana keessa bitatee haa kaa'atu. Waan ammallee tiniin itti baay'isu san ammoo maal ollaan kiyya akkasitti heerume ollaan akkasitti heerume baate akkasitti heerumuu qabda. Assalamu alaikum mololebsee isin jala deemu kiyya gilchi. Oofiteeti dubbiin abbaa kiyya socho'iin bakka sanii. Dubbiin kinoo in argitan nama hedduutu gara sa'aatii tokkooti amma isin jala teennee isin caqafannaa. Tiitana namni martuu nuti martuu wal beeynaa ilma jaarsa jala guddatee. Isin hin jabaatte tiyya irree gaafa dolcheen kiisi tiyya hin jirre. Kure oofiteeti dubbiin gurbaan layti. Jadi jalan sini jira. Shamuza bin argitanii injiru tuni sheekiyyo injirtu akkasii isiin beektu. Qalama maaliin kan ta'u ani midhaan isii bitamoo qalama bitamoo. Akka waan adda addaa isaan barbaachise rakkoon qabu isin Shamuza himatti himanii guyyaa tokko gaafa isaan hin jirre yaamicha akkana gootanii fi gargaarsa gochuun bareeda. Walaakin immoo jaartii fuudhaa akkanaati akkana natutti heeruma jedhanii waan akkana qoosaa godhachuun leen. Ammoo waan akkanaatitti illee ajandaa godhuun aataqid heeybaa namaa irraallee gad buusa. Namni ammoo mustaqbala qaba. Viidiyoo nama asirratti haasahamee jedhu kun namni namarraa waraaba. Sagalee kanallee ni waraaba. Namni gaafa tokko bal'innatti bahuu mala. Amma haalli namni itti jiru tarii isaanitti umrii ofii guutuu waan barnootatti fixaniif haalli itti jiran namni yeroo kaayyoo tokko karoora tokkotti achi gargaaru wanni sun hunduu waan jala dabru ittiin fakkaatu beektanii. Sheenii amma gaafa waan kana bira dabranii abbaa ilmaanii ta'anii abbaa ijoollee ta'anii jedhan. Dhugaa jedhan asirra waa kaasuufi miti haqiiqatan asirratti maaliif baaba wal bohaarsaa haasawaa nurratti gaggeeffame saniif hagana wal bohaarsinee waan jechuufi malee wallahi haqiiqatan kolfumaaf keessa wal bohaarsuufi malee
waan asirra fidaniimi. Isin fakkeenyaaf amma nama tokko waa godhu yoo barbaaddan abbarratti hin gootan dhugaa. Duuba isa duuba waan akkanaati jettanii karaa keessaati waan akkam ta'e jedhanii nama san gaafatan malee baaba akkana asirra gaafatame sheeyni onlaayinii irraa fuudhee maal ka jedhuu miti. An duraanuu onlaayiniin gubbaa laalanii gubbamatti hafan ja'aa jira warra onlaayinii. As jala taa'ee isin dhaggeeffataa jira. Hundi kee wallaahi akkaan jaalala jaaladhu bakkeetti wasafu hin qabu. Allahu akbar. Nama kana akkaan isa jaaladha. Nama garuu inni na jaalataa nan beeku. Nama akkaan isa jaaladhu. Yeroo dura inni gara Facebook kana dhufu gizee inni Facebook isaa Aljazeeraa Oromoo gizee inni qabsoo Oromoo tanallee gara walalootti gara garaatiin ibsu barataa nama reefu ayootan reedan qabama nama guddaa ta'ee jira. Rabbi umrii isaa dheeressu nama hayyuu nama akka waa xiinxalu hundi keessanuu nama akkaan isin jaaladhu. Sheeni roobeellee dhiyootana nu seenani. Sheeka roobee kana wal akkaan itti arge Ustaaz Umar Alfaaruqtu viidiyoo isaanii sheer godhe gaafa seeraa Abu Dardaarii fi seera sahaabota irraa isaan barsiisan tokko achiin arge achumaan jala seenee hordofuu eegale. Abu Mus'ab. Bayi deebi hin cufin viidiyoo hin cufin akkasumatti fincaana qotta. Akkasumatti isa deema. Ammaal dagadhee jedha fincaantu na qabe. Maal ta'e? Waan inni galitti jiru wallahi. Beeksichi kometi wallahi inni kometi. Abu Mus'ab sheektichi bitaan dagadhee bitaan. Abu Mus'ab. Maal dagadhe jedha fincaantu na qabaate hin jenne.